Firri biratti wal gahee geggeessaadhaa sinaan eega fageessee kota qabri. Hunda marsee si geggeessaa kan galaasii kennu keessaa argattaa gaayaa buleessaan deebitamoo laata tari'a. Yoo deebitee waan fudhattu si rakkisuu hammasittu waan fudhattee waan jirtu waan durmanaa qabdu hari'a. Ati manaa waan fudhanne geggeessaa waa siin kennine achiidha deemaa tan seene addeebitee ka'uuf tari'a. Uffattee kaate maamudii lafumatti hafte waa hundi ijaan silaale namni hundi gadaan kennuuf illee bille. Allahu akbar! Allahu akbar! Uffata jaallatu warii caammaaf gaangee warra gaarii kan ittiin fagaanne durii gatee dhiisee deema bari'a. Maa gorsanuu ta'uu diddee duuti nafsii namaa muddee nama keessaa baasu giddee utuma isaa boohuu birree. Kan namni irraa dhabuun jirree barbaaduu fi malee siree kafana isaa itti maree irra kaa'ee keessa qabri. Ijoollee isaa oolchuu dadhabee dhukkubsatuu bitti darbee adda addaan sila darbee walii ta'uun qabu nasri. Uffata jaallatu warii caammaaf gaangee warra gaarii kan ittiin fagaanne durii gatee dhiisee deema bari. Ilmaaf dhiiraa durban qabu kan turwaamee bitti qabu gaafa mataa fi dadhabu ciise ilaala waarii jedhu. Allahu akbar! Allahu akbar! Haatiif abbaa fi filmaanii iyyanii boo'aa oolanii wanti hojjetan himnaanii duukaa deemee keessa deebiseensa qabri. Yaa jarri taatan dargaggoo hin dagatin gaafa deegoon cinaachatti taatu dhugoo of dadhabnaan kana hariyan. Utuma giida qabduume of hin gatin ansii hime duutin nufuu namatti hime namatti adeema bisirri. Sakratal mawtiin jedhanuu namni beeku malee jennu namaanaa saa dadhabanuu cinkii jabduu keessa bari jedhu. Allahu akbar! Allahu akbar! Cinkii jannaatiin nooseetu waan namni taa'e eeggatu bootaa namni itti baqatu jiru malee yaa bashari. Utuu namatti beekame akka nalas fataname silaa awwallaalee dhume naasuu isaatiin namni harin jedhu. Mallattootiin nootoo jirti booliin afaati jedhamti muraan gaafas gatamti kan jibsee eeggatu. Kawwaan kulliin namaa baree namni biratti haddaree gaafa sayfiisaa sataree namni isa jaallatu birri. Haddallee warsa tarannaa borimmoo maal walii taanaa adduma addaa yaaddaanaa waan balleessa keenyaati. Waa tokkollee abdatinaa rabbiin malee waan qabinaa waan namni isaan kaallabinaa yoos nu raamata jabbaari. Namni akka jaallatu ta'aa dhiisaadha jechuu haasa'aa teessee gowwoomte yaasa'aa si keessatti argaaraa bari'a. Bisaan irraa nu kallaqee nu guddisee nu razzaqee wallaana jechuun dadhiqee waan keessa kan keenya hariyan. Mee kan dureessaa argamne kan nama taane guddanne hojii keenyan beeku jenne shakkuu nu dinqiidha bari'a. Mee dura mee ofa sabaa kan nu sabiyyii dadhabaa guddisee haadhamu abbaa tarkisee dheeresse duri. Haati yoo harma hoosiftee aannan dhiyeessaa fuutee dhiigatoo keessatti guutee murraan immoo dhiiga bari'a. Allahu akbar! Allahu akbar! Allahu akbar! Allahu akbar! Aaliin isaa ilmaan hundi yoo iyyaa ooltes maal fiddi booda qabriidhaadha hiddiin bibbiqilee bilmatanii jedhu. Waa galaafattuu gaasii gaafa hiddiin qabriidha bibbiqil. Hin galaafattaa? Mee harka kee ol fuudhu hundi kee. Namni nan galaafadha sakratal mawtii gaafa namni nama gangalchee dhibu. Gaafa namni istinjaa bakkatti namni si arguu yeellaatu ofii isaatii istinjaa si godhu san. Gaafa rahmaaniin malee waa si biran jirre san. Gaafa namni geessee laadhii jala si kaa'u san. Gaafa galgala namni galee manaa irbaata nyaachuun wal fixu san. Gaafa bajriin deemsaa bahee firri biratti wal gahee geggeessaadhaa si naanna'ee gaffa geessee kota qabri. Hunda martee si geggeessaa kan gadhaa si kennu keessaa argattaa qaayaa buleessaa deebita moolaata dariyata.
Yoo deebitee waan fudhattu si rakkisu ammasittu waa fudhattee bahan jirtu waan turmadhaa qabdu ari. Ati mana waan fudhanne geggeessa waa siin kennine achiin adeemaa tan seene addeebitee ka'uuf tare. Uffattee gaate maamudii lafuma tafte waa hundi ijaan silaale namdundi galaan kennuuf illee birri. Egaa awwaan argine hoo tarii raskee kenneef immoo adeemsa sadii hodhamoo galgala deebi'a tare. Utuu adeemsi dhiyaate geggeessa maaliif danatte kana qalbii na dhamaate natti maayaa namni birri. Nani majoo raggeeffate dura bu'ee dabarfate takkaani yoom of dagate adeemsa isaa beeka duri. Utuu durwaan of dagate harka duwwaa maal abdate deema maasitti fakkaate deemsa deebii hin qabne bari. Namni nan deemaatti bare yoo maaltu nuusa garrare tamiin gadaasaa dhiisare duraan dabarfata qayyee. Duroof yaadannaan toleera qonnafannaan salphateera of dagannaan ajateera inni gaa salphina jirri. Allahu akbar! Allahu akbar! Mee sagratan mawtii rabbi isinii balaafisu. Mee sii gaafa namni anas isinii geggeessu geggeessaa barakaa geggeessaa millaa rasuula rabbii irra ciisan. Geggeessaa gizdeera geena kiriin munkar si gaafate man rabbu kasin jedhe rabbi Allahu jechu rabbi afaan keessa keessaa qaba. Harka bimee bareechi harka kee. Ta'addee masjidas jaarte akiraas hojjette bakka itti mukli kooftu sagratal mawtiidhaaf qabri. Qabriin hadda warqeen isitti nafu namni qabriin koo amilkaa'u jedhe namni akiraan koo amilkaa'u jedhe namni galgala gaafa nakiiriin munkar na gaafatu milkii jabaan deeffadhe jedhe battu joole rabbi si haa milkeessu. Aamin. Sagratal mawtiin sittin jabaatin. Sagratal mawtiin nattin jabaatin. Aamin jiraattu. Aamin jiraattu mul'in jiraattu. Maal tachittaba jennaan hojii isaa bichaa tachittaba horiin isaa fi aalii isaa geggeessanii ka'anii deebi'anii manatti galan jeeni nama hojittiin hadhaa isittiin ati hadha saddaqatte isiin ati hadha harka rabbii keessa keesse nama hadha gaafa guyyaa qiyaamaa si duukaa achittabu rabbi sina taa'isu. Sagratal mawtiin jedhanu namni hin beeku malee jennu namaanaa saara dhabanu cinqii jabduu keessa bari. Gaafa bajriin deemsaa bahee birri biratti wal gahee geggeessaa dhaasi naanna'ee gaffa geessee qota qabri. Hunda martee si geggeessaa kan gadhaasii kennu keessaa argattaa kaayaa fuleessaa deebita moolaata dariyata. Yoo deebitee waan fudhattu si rakkisu ammasittu waa fudhattee bahan jirtu waan turmadhaa qabdu ari. Ati mana waan fudhanne geggeessaa waa siin kennine achiin adeemaa tan seene addeebitee ka'uuf tare. Uffattee gaate maamudii lafuma tafte waa hundi ijaan silaale namdundi galaan kennuuf illee birri. Egaa awwaan argine hoo tarii raskee kenneef immoo adeemsa sadii hodhamoo galgala deebi'a tare. Utuu adeemsi dhiyaate geggeessaa maaliif danatte kana qalbii na dhamaate natti maayaa namni birri. Nani majoo raggeeffate dura bu'ee dabarfate takkaani yoom of dagate adeemsa isaa beeka duri. Utuu durwaan of dagate harka duwwaa maal abdate deema maasitti fakkaate deemsa deebii hin qabne bari. Namni nan deemaatti bare yoo maaltu nuusa garrare tamiin gadaasaa dhiisare duraan dabarfata qayyee. Duroof yaadannaan toleera qonnafannaan salphateera of dagannaan ajateera inni gaa salphina jirri. Allahu akbar! Allahu akbar! Mee sagratan mawtii rabbi isinii balaafisu. Mee sii gaafa namni anas isinii geggeessu geggeessaa barakaa geggeessaa millaa rasuula rabbii irra ciisan. Geggeessaa gizdeera geena kiriin munkar si gaafate man rabbu kasin jedhe rabbi Allahu jechu rabbi afaan keessa keessaa qaba. Harka bimee bareechi harka kee. Ta'addee masjidas jaarte akiraas hojjette bakka itti mukli kooftu sagratal mawtiidhaaf qabri. Battu joole rabbi si haa milkeessu. Aamin. Sagratal mawtiin sittin jabaatin. Sagratal mawtiin nattin jabaatin. Aamin jiraattu. Aamin jiraattu mul'in jiraattu. Sangaan kee si duukaan dhaqu saani kee si duukaan dhaqu birri miliyeenaan baankii jiru si duukaan dhaqu maaltu si duukaa dhaqu. Hojii si duukaa dhaqaa miti. Akka jira rasuulli Adamaa alayhi salaatu wassalaam namicha du'e waa sadii geggeessaa lama deebi'anii galanii tokkitti tachittafan jedhe. Maal tachittafa jennaan hojii isaa bichaa tachittafa horiin isaa fi aalii isaa geggeessanii ka'anii deebi'anii manatti galan jeeni nama hojittiin hadhaa
isittiin ati hadha saddaqatti isin ati hadha harka rabbii keessa keesse nama hadha gaafa guyyaa qiyaamaa si duukaa achitti hafu rabbi sina taa'isu. Aamin jedhe. Aamin jedhe.